nagaan waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Torbanii darbe namoota haaraa orientation isaanii kennine waa'ee waldaa kiristaanaa keenyaa waa'ee tokkummaa amantootaa isaanii wajjin dubbannee waaqayyoon waliin kadhanne iddoo kanattis immoo simattaniittu yaadattu hundi keessaniyyuu garuu barumsa baratanii sababii adda addaatiin namoota torban har'aa asitti argamuu dadhaban namooti sadii jiru as jiru ta'ee hin beeku nawwaa maqaa isaanii yoo addana jiraatan fuula duratti haa dhufanii Tasfaayee Roobalee Gaarii Tuubaa Isaa Kennaa Tasfaayee yoo jiraatan fuula duratti kottaa. Isaan kuni torban kaleessaa nu wajjin turanii barumsa baratanii torban irraa sababii addaatiin argamuu waan dadhabaniif iddoo kanatti waaqayyoon isaanii kadhannee isin immoo akkasiin simattan goonaa gara kanatti kottaatii fuula kana dura jilbeeffadhaa maayikii as naa kennaa. Obboloota kana simannaa waaqayyoon isaanii kadhanna harka keessan gara isaaniitti qabaatii isaanii kadhadhaa yoo dhufan biyya kanaa maatiidhaan dhufanii ijoollee biyyatti hafanillee hin qabu yaadni isaanii garaan isaanii gara tokko achi jira iddoo kanatti garuu waaqayyo akka isaan eebbisee maatii isaanii guutummaa walitti isaanii qabee nagaatiin mana isaanii jireenya isaanii gaggeeffachuu akka isaan danda'an tokkummaa amantootaa kana keessatti hirmaattuu guutuu akka isaan ta'aniif waaqayyoon isaanii kadhanna. Si galateeffannoo obboloota fuuldura jilbeeffatan kanaaf mana isaanii jireenya isaanii eebbiftee nagaatti yaa waaqayyo isaan eebdee karaa hundumaatiin gargaartee dhufanii waldaa kiristaanaa kana keessatti hojii amantii isaanii tokkummaa amantootaa kana keessa ta'anii akka hojjetan akka tajaajilaman akka tajaajilus danda'an waan isaan gooteef galanni siif haa ta'u. Waa'ee jireenyaa hundumaa keessatti waan wajjin dhaabbattee mo'icha isaanii kennitee lafa isaan yaadaniif hawwaniin waan isaan geesseef ammas irra deebinee si galateeffanna. Biyyi kun biyya isaan keessatti jabaatan, biyya isaan keessatti guddatan, maatiin isaanii, ijoolleen isaanii yaa waaqayyo ulfina keetiif iddoo isaaniitti dhaabachuu danda'an haa ta'u. Mana isaanii, jireenya isaanii, turtii isaanii, jireenya isaanii biyya kana keessatti isaan qabatan hunduma irratti eebba kee dhangalaasi. Iddoo kanattis immoo warra bu'aa buusan, warra tajaajila kennuu danda'an, amantoota kee gidduu amanamanii warra jiraatan isaan godhu. Maqaa isatti nu jaallatti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Ameen. Kaan dhaabadhaa. Gara amantootaatti garagaraa amantooti akkasii simatan keessatti keessana eebbisu garagaraa dhuftanii yoo keessatti deebi'aa. Yeroo ammammaatti qabaanne hundumaatiin baay'ee waaqayyoon galateeffannaa karaa hundumaatiin sirba barsiisaan itti dubbataa ture maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Hundumti keenyallee gaarii goonee akka beennu guyyaan har'aa guyyaa baay'ee biiziidha. Sagantaa kan biraatu convention centeritti nu eegaa sabni keenya achitti wal ga'aa jira. Akka nutti himametti illee sa'aatii 11 jalqabeetiyyuu nuun jedhanii achitti qooda sababiin qabu gara sana deemuu kullee hin hafu. Gabaabaatti sagalee waaqayyoo dhageenya walii wajjin hundumti keenya kaanee dhaabannee sagalee waaqayyoo keessaatii dubbisaa irraatiif nuu kenname keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 18 jalqabee amma boqonnaa 9 lakkoofsa 1tti kan jiru dubbisa. Kutaan kuni guyyaa har'aatiif kutaa kenname keessaatii kutaa tokko isa kana walii wajjin gabaabsinee ilaalla. Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 18 jalqabee akkas jedha. Sababii gaddaatiif fuulli koo bifa hin badne garaan koos hin gubate. Kunoo iyyi saba kootii biyya fagoodhaa hin dhaga'ama. Waaqayyoo Xiyoon keessa hin jiru, mootiin ishee achi keessa hin adeeme hin jedhu.
innimmo isaanii maaliif bifa fakkeenya waaqayyolii isaaniin waaqayyolii ormaa warra waa'ee hin baafne duukaa bu'uu isaaniitiinis tuttuqanii na aarsan hin jedha. Namoonni yeroon makarii darbeera, ji'i bonaasii dhumeera, nuyi garuu ammayyuu rakkina keessa hin baane jedhu. Sabni koo waan jooree fi anis jooreera, gaddee waan ani godhus waldhaaleera. Wanti dibatanii Gidediyaan hin jiru, namni madaa wallaalee fayyisu achi hin argamu. Maaliif sabni koo wallaanamee hin fayyine ree? Halkanii guyyaa utunii walirraa hin kutin, saba koo warra qalamanii dhumanii fi akkanii boo'utti maaloo mataan koo iddoo bishaan jalaa burqu, iji koosii burqituu imimmaanii otuu ta'e. Sababii gaddaatii fi fuulli koo bifa hin bane, garaan koo sin gubate. Kunoo iyyi saba kootii biyya fagoodhaa in dhaga'ama jedha Ermiyaas. Na Waaqayyoon daqiiqaa tokkoof hundumti keenya kutaa kanarratti haa kadhannu. Sababii gaddi fuula koo, sababii gaddaatiif fuulli koo bifa bade, garaan koo siin gubate. Isa Ermiyaas jedhu kana nus gara haalamma keessa jirruutti deebifnee fuula Waaqayyoo duratti isa haala geddaruu danda'u, isa mimmaan qoorsuu danda'u, isa jijjiiruu danda'u Waaqayyo fuula duratti akka inni nu jabeessu, akka inni abdii nu agarsiisu, akka inni nutti dubbatu, akka inni nu jabeessuuf hin kadhanna. Yaa Waaqayyo, bara duriitii jalqabee ergaan kee jiraataadha. Garbichi kee Ermiyaasii warra jooranii, warra baqatanii, warra du'an, warra reebamanii fi bifi koo fuula badee sababiin boo'uu fi sabni koo hin miidhame, sabni koo garmalee du'e jedhee fuula kee duratti boo'aa ture. Har'as sabni keenya fuula kee duratti boo'aa jira. Torbeetii gara torbeetti yaa Waaqayyo, waa'ee gadda saba keenya, du'a saba keenya imimmaan dhangalaafnee si fuulduratti dhiyeessaa turre, ammas dhiyeessaa jirra. Hiikaan isaa garuu si biraa nuu dhufa. Nuyi akka ijoollee Waaqayyooti warra abdii qaban taane, abdii kana immoo labsu, warra kaan irrattis ofii keenya irrattis sagalee jireenyaa, sagalee abdii, seenaa haaraa dubbachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Garaa keenyaaf yaada keenyatti ati dubbadhu, hafuura qulqulluu ati nu geggeessi. Gaddi boo'ichi biyya lafaa akka inni darbu beenne, miidhamuuni wal miidhuuni yeroo gabaabduu duwwaa akka inni ta'e hubanne, sagalee keetiin jajjabaanne isan darbine sana ilaalaa. Walii wajjiniin yaa Waaqayyo akka jiraannu, warra gaddan, warra boo'an, warra miidhaman immoo wajjin dhaabannee jajjabeessuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Ta'a Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Akkuma jedhee guyyaan har'aa guyyaa sagantaa keenya gabaabaatti amma nu danda'ametti xumuruu yaalluudha. Sababiin isaa Fayyisaanii Riyootti kan baay'ee biyya lafaa fuula duratti waa'ee saba keenyaa mul'isee rakkina saba keenyaa kan dubbate, kan of kenne, saba kana wajjin dhaabachuu isaa kan mul'ise torban darbe biyya Ameerikaa akka inni gale hunduma keessatti beeka.
har'ammoo gara Minnesota gara Minneapolis dhufaa jira. Kanaaf community'n sagantaa addaa qopheesse convention centeritti sabni keenya walgaa sagan simachuudhaaf waaqayyotti kan jaallatamtan obboloota isa yeroo kamii caala seenaa saba keenyaa keessatti waaqayyo haala keenya rakkina keenya biyya lafaatti yeroo inni itti mul'isedha. yeroon kun yeroon darbe kun biyyi lafaa waa'ee keenya haasa'aa ture, waa'ee keenya dubbataa ture. har'asii waa'ee keenya, waa'ee dhumaatii ijoollee keenya, waa'ee hidhamuu nama keenya, waa'ee gubamuu gurguddoota keenyaatu biyya lafaa irratti dubbatamaa jira. har'as sabni kun yeroo wal ga'u isuma kana dubbata jedheen yaada. namooti kanaaf of kennan jiru, bu'aa isaanii dhiisanii, ulfina isaanii dhiisanii, saba isaanii isa miidhame, isa hidhame, isa du'aa jiru wajjin dhaabachuu kan filatan baay'een jiru. dargaggooti keenya isa kana godhaa jiru. isa kanaaf jireenya isaanii dabarsanii kennaa jiru. geddarama biyya keenya keessatti, saba keenya keessatti fiduudhaaf. kutaan ammaa iddoo kanatti ani dubbise kuni fu'adhee miti, guyyaan har'aatiif kan kennamedha. kutaa baay'eetu kenname. kutaa sana keessaa lama dubbifnee turre. inni kun immoo warra hafan keessaa tokko. Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 18 jalqabee kan jiru dubbise amma boqonnaa 9 lakkoofsa 1. Ermiyaas waa'ee saba isaatii boo'a. namni waaqayyo waa'ee saba isaatii dhiisuu hin danda'u. hamaa ilaalee calqechuu hin danda'u. atuu namni miidhamu, atuu namni ajjeefamu, atuu namni garmalee gidiraa argaa jiru, namni waaqayyo dhugaa dubbachuutu irraa eegama. dhiisuu hin danda'u. Ermiyaas dhiisuu hin dandeenye waa'ee saba isaatii, waa'ee rakkina isaanii, waa'ee booji'amanii boojuutti rakkachuu isaanii, waa'ee magaalaan Yerusaalem diigamuu isheetii itti dhaga'ame. sababii kanaatiifis akkas jedha. sababii gaddaatii fi fuulli koo bifa badee jedha. sababiin gaddu garaan koos hin gubate. gaddii akka itti baay'ate, boo'ichi akka itti baay'ate mul'isee dubbata Ermiyaas. irraanfachuu yookiis dhiisuu hin dandeenye. Ermiyaas raajii guddaa, raajii beekamaadha. keessumaa raajiin Ermiyaas kuni kan inni ittiin beekamu the weeping prophet jedhamee beekama. raajii isa boo'u. waa'ee mana isaatii miti, waa'ee jireenya isaatii miti, waan itti hir'ate sababii jiruu boo'u otoo hin ta'in waa'ee saba isaatii boo'a. macaan numti as keessatti faaruu Ermiyaas jedhamee qofaatti caafameyyuu jira. raajii Ermiyaas isa caaffata guddaa kana irratti dabalame faaruu yookiis boo'ichi yookiis gadda yookiis wawwaanna Ermiyaas waa'ee saba isaatii, waa'ee magaalaa isaatii boo'a. attamitti akkas taanee jedha. nuyi sabni guddaan, sabni beekamaan, sabni waaqayyo jaallatu akkamittiin akkas taanee gaddeebine. magaalaan keenya akkamittiin diigamte. gurguddooti keenya akkamittiin booji'amanii. akkamittiin diinni keenya nutti qoosanii, nutti dhabatanii. maali waaqayyo maan nu irraanfattee nutti araaramii jedheetii boo'a. magaalaa Yerusaalem keessatti amma har'aatti the Wailing Wall or the Western Wall kan jedhamu ammaatti jira. sabni Israa'el dhaqee achitti boo'a. seenaa isaa durii yaadata, jabina isaa durii yaadata, wajjin hojjechuu waaqayyoo yaadata, mo'icha waaqayyo isaanii kennaa ture yaadatanii fuula isaanii gara girgiddaa sanatti garagalchanii mana qulqullummaa isa Solomoon dhaabe diigamee isa hafe, caccabee isa hafe, isa diinoti balleessanii ammayyuu immoo hundeensaa jiru sana achi garagalanii boo'u. the Wailing Wall, girgiddaa boo'icha. boo'ichi gadda garaarraachi dhufa, namatti dhaga'amurraachi dhufa.
takka takka immoo wanta godhan wallaalanii gara Waaqayyo isa hundumaa danda'utti iyyuurraa dhufa. Boo'ichi yeroo hundumaa abdii kutannaa miti. Boo'ichi yeroo hundumaa gadda miti. Boo'ichi yeroo hundumaa wallaalummaa miti. Humna dhabuu miti. Dadhabbii miti. Boo'ichi yeroo tokko tokko Waaqayyo isa hundumaa danda'utti boo'uu waan ta'eef abdiitu keessa jira. Waldaan kiristaanaa Waaqayyotti boo'aa turree, Waaqayyotti boo'aa jirra. Gara fuulduraatti illee hin boona. Amma Waaqayyo kadhata keenyatti deebii kennuuti. Amma Waaqayyo si yaadatutti. Amma Waaqayyo nu yaadatutti. Amma Waaqayyo saba keenya yaadatutti. Milikkita Waaqayyo nu yaadachuu baay'ee argaa jirra. Kan jalqaba irratti dubbadhe waan baay'eedhaan Waaqayyo nu yaadataa jira. Milikkita gurguddaa argaa jirra. Waan boruun baqaqaa jiru fakkaata. Waan ifaa jiru fakkaata. Waan borichi dhiyaataa jiru nutti fakkaata. Waaqayyo nu yaadatee galgala edaa koominitii keenya keessatti Oromoon hundumtuu wal ga'ee, dhaabi garaagaraa wal ga'ee, amma halkan keessaa sa'aatii 9 walakkaatti wal ga'ii gaggeeffamaa ture. Waa'ee tokkummaa, waa'ee walii wajjin hojjechuu, waa'ee harka wal qabachuu, waa'ee dubbisa guddaa kan saba keenyaa irratti mari'achuu irratti yeroo dheeraatu fudhatamaa ture. Kunis abdii nuyi ilaalaa jirru. Abdiin jira obboloota. Boo'icha duwwaa miti, gadda duwwaa miti. Waaqayyo kadhata keenya torbeetii gara torbeetti waldaa kiristaanaa kana keessatti dhiyeessinu akkasumatti dhaggeeffatee Waaqa dhiisu miti. Waaqa nu dhaga'u qaba. Soomaaf kadhataanii ji'aan waldaan kiristaanaa kuni sagantaa kana fakkaatu dhaabata erga jalqabdeetii har'a waggaan isaa baay'ee. Kadhatni iddoo kanatti kadhataa ture baay'ee isaas deebi'eera. Baay'ee isaa immoo kan eeggataa jirrullee hin jira. Waaqayyo isinii wajjin jira. Waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo saba keenyaa wajjin jira. Ermiyaas waa'ee saba isaati dhimma koo miti jedhee dhiisuu hin dandeenye. Amantoota saba Waaqayyo waldaa kiristaanaa yeroo namni si biraa du'aa jiru, yeroo namni si biraa garmalee hidhamu, yeroo namni garmalee si biraa ajjeefamu, yeroo miidhamu, yeroo iyyuu kun dhimma koo miti. Ani kiristaana, ani nama Waaqayyooti, anis akkasii keessa lixu, ani nama siyaasaa miti, ani Waaqayyoon waaqessu duwwaa kan koo. What kind of Christianity is that? Amantii kiristaanummaa isa tamiiti. Hamaan otoo hojjetamu, atuu namni dhumu, atuu namni du'u, namni qajeelaan, maatiin otuu diigamu, manni otuu gubatu, namni lafa isaarraa otuu ka'u, namni mana hidhaa keessatti illee otuu gubamu, ani dhimma koo miti akkasinan ilaalu kan jedhu amantii isa tamiiti. Kiristaanummaa isa tamiiti. Yoo kana goone baay'ee dogoggorreerra jechuudha. Inni kun dogoggora guddaa isa kana mul'inaan dubbachuun barbaada. Namni Waaqayyo hamaadhaan mormu. Namni Waaqayyo jallinaan mormu. Namni Waaqayyo nama miidhuun ittiin morma. Sababiin isaa maaliif? Sagalee Waaqayyootu nutti hima. Sagalee Waaqayyootu nu gorsa. Yaada ofii keenyaa dubbanna miti. Raajootii warra dadhabaniif falmaa turani. Isaanii wajjinii kan booji'aman turaniiru. Isaanii dhaabatanii kan falman turaniiru. Jalqaba macaafa qulqulluutii kaatanii, Museetii kaatanii yoo ilaaltan, Fari'oon dura dhaqanii dhaabataniiru. Gadi dhiisi saba koo, hin miidhin saba koo. Amma jedhanitti mootii guddaa bara sanaa Fari'oonii biyya Gibxii keessatti dura dhaqanii dhaabataniiru. Saba isaanii falmaniiru. Raajootis akkasumatti itti fufan. Gargar hin cinne. Gara kakuu haaraattis yeroo dhuftan Gooftaan Yesuus Kiristoosis sagalee bilisummaa, sagalee wangeelaa, sagalee misraachoo fudhatee gara biyya lafaa dhufe. Kan bilisa nama baasu.
bilisa fuudhaan waamtu bilisa foonis kan nama baasu. Namni bilisa kan inni jedhamu hafuuraanis fooniinis yoo bilisa ba'e. Yesuus Kiristoos guutummaa isa kana hammatee kan jiru sagalee wangeelaa nuuf fidee dhufe. Sagalee misraachoo. Wangeela jechuun misraachoo jechuudha. Misraachoon kun immoo bilisa baane jechuudha. Bilisa baane jechuun immoo hafuuruma keenya duwwaa bilisa ba'ee garuu foon keenya reebame dhimma keenya miti. Yoo garba taane dhimma keenya miti. Yoo hiyyoomne dhimma keenya miti. Yoo nu miidhan dhimma keenya miti jechuun dandeenya. Wal duukaa adeemu. Walii wajjin jira. Bilisummaan guutuun yaada namaatiinis, saayikooloojikaalis, fiizikaalis, imooshinaaliis namni bilisa ba'e yommuu jedhamu kun hundumtuu guutamuu ture jedha. Kanaafuu namni Waaqayyoo hojii qaba. Ermiyaas hin boone waa'ee saba isaatii itti dhaga'an. Yeroo haati mucaa garaatti bu'attee waraanamtee duutu ajjeefamtu yeroo mana keessatti nama gubanii mana hidhaa keessatti yeroo nama reebanii yeroo nama fannisanii garafanii abiddaan yommuu nama gubanii kan ittiin dhaga'amne kiristaanaa isa attamiiti. Eenyuu keenyatti iyyuu hin dhaga'amu. Nuyi warra sagalee Waaqayyoo beeknu dhiisaati. Warra sagaddee dhiyeeffannoon nurraa eegamu dhiisaati. Nama kamitti iyyuu hin dhaga'amu. Kanaaf Ermiyaas rakkina saba isaatii cal jedhee ilaaluu hin dandeenye. Cal jedhee ilaaluu hin dandeenye. Nan boo'e jedha. Garaan koo hin gubatee jedha. Saba isaa wajjin dhaabate. Waa'ee saba isaatiif calluma jechuu hin dandeenye. Dhibeen saba isaatiitti dhaga'ame. Rakkinni saba isaatiitti dhaga'ame. Boo'ichi saba isaatii boo'icha isaa ta'e. Hiyyumni saba isaatii hiyyuma isaa ta'e. Booji'amuunii hidhamuunii rakkachuun saba isaatii kan ofii isaatii godhee fudhate. Saba isaa wajjin dhaabate. He identified himself with his people. Irraa addamuun barbaade. Ani warra rakkatan kana keessaan ba'e. Warra hidhaman kana keessaan ba'e. Warra booji'aman kana keessaan ba'e. Warra garmalee du'an kana keessaan ba'e. Waa'ee isaanii dhiisuu hin danda'u jedhee saba isaa wajjin dhaabate. Nana manaas keessa kan jirtan hundumti keessanii kalma godhaa jirtu. Addanni garuu iddootti keessumaa immoo wal jajjabeessinu. Yerootti iddootti wal dammaqsinu, iddootti wal yaadachiifnu, iddootti abdiin sagalee Waaqayyoo nutti dubbatamu wal yaadachiifne jabaan obboleessa koo, obboleettii koo iddootti waliin jennudha. Sagalee abdii kutannaa darbee hin dubbata Ermiyaas as keessatti. Nama sababii ta'e. Maaliif kun ta'ee, maaliif sun ta'ee, maaliif akkas ta'ee, maaliif akkana ta'e gaaffii adda addaa hin gaafata. Akka yeroon isaa dheerate sinima, geddaramni dafee akka dhufuu dide sinima. Lakkoofsa 20 yoo ilaaltan isa kana si yaadachiisa. Hunduma keenya yaadachiisa. Yeroon makarii darbeera. Ji'i bonaas dhumeera. Nuyi garuu ammayyuu rakkina keessaan baane. Yeroo nyaataa, yeroo gammachuu, yeroo makarii, yeroo nyaatanii quufanii sun hundumtuu dhufe hin gammanna seene, hin nyaanna seene, hin quufna seene. Ammayyuu nu achuma jirra. Takka takka akka namaatti dubbata. Akka nama fooneetti abdii kutannaa isaa, frustraation isaa agarsiisa. Nus takka takka yerootti maaluma nuu wayyaa yeroo nuti jennu hin jiraatata. Kun gadummaas miti, hamaas miti. Realitiin ma jirutu kana nu agarsiisu. Garuu abdii fudhannee achitti dhabu. Yeroo wal geenyu takka takka akkaataan nuti walitti haasofnu, wanti nu dhageenyu, akkaataatti namni dubbatu maaluma nuu wayyanuuf. Kan keenya uumaa falan qabu. Yeroo nuti jennu tarii jirata. Waaqayyo biraaf fala qaba. Waaqayyo bira hiikan jira. Kanaatiifuu gad of qabnee wal tuffannee wal ceephaanee
kan mariyatu kan wal jajjabeessu inni kan jashandaatti wal gaa inni kaani waggaatti wal gaa isin torbii asitti wal ga'e wal jajjabeessuudha waan gaarii hojjechuudha torbeetii gara torbeetti alje tooraanis teenyee wal dhaggeeffatu ulfinaan teenyee wal dhaggeeffatu saabinsa nu ijoollee waaqayyooti warra toora beekanidha takka iddoo tokko dubbachuu sodaattu namni garmalee isinitti deebisa namni garmaleetu isin dubbattanii ka'ee dubbata namni isinitti waca manni waaqayyoo garuu akkas miti baay'ee namatti tola beektooti gurguddooti abboonni haadhonni baay'ee keessan experience gurguddaa kan qabdan barumsa gurguddaa kan qabdan akka ijoolleetti teessanii dhaggeeffatu mana waaqayyooti iddoo dhaabannu mana waaqayyootu carraaquu kennirraa kana addana dhaabachuun kan isinii malu as keessa meeqaa keessattu jira kan teenyee isinirraa baruun isin dhaggeeffachuun maal keessa akka darbitan baruun kan nurraa eegamu barumsa biyya lafaanis haa ta'u barumsa hafuuraanis haa ta'u baay'ee keessan jirtu garuu iddoo kana waaqayyo tooraan akka jiraannu saabii nuu kenneef teenyee beekaanis waldhaalaanis gurguddaanis xixinnaanis hundumtu ulfina walii kennee wal dhaggeeffatu abdii kana iddoo kanatu iddootti abdiin dubbatamudha iddoo kanatu iddootti jireenyi labsamudha iddoo kanatu iddootti saba jajjabeessanidha iddoo kanatu iddootti sabaan dubbatanidha waaqayyo kanatti nu waame waaqayyo kanatti isin waame kanaafuu obboloota koo obboleettota koo akka Ermiyaas saba isaatiif dhaabatee dubbate jajabinaan dhaabannee haa dubbannu waan jireenya keenyaaf saba keenyaaf barbaachisu mama malee shakka malee dubbachuu akka dandeenyu waaqayyoon kadhachuun nurraa eegama wal ceepha'uu miti abaluu akkas ta'e abaluu waan akkasii godha abaluu sana godha yoo jenne inni kun nun gargaara waamichi keenya tokkichu hunduma keenyatti waamame hunduma keenya ilaalaa itti gaafatama waldaa kiristaanaa itti gaafatama amantootaati kanaaf hadhallee isa kana yaada isa kanarratti waaqayyoon kadhata fuula waaqayyo duratti dhiyaanna sagantaan kun yommuu xumuramus daqiiqaa yartuu booddee gara iddoo sana adeemna ana mana ofii kooti beekutti convention centeriitti oromoon wal ga'u reefuudhumaa erga biyya kana dhufee ani dhaqne ta'een beeku malee kunis sadarkaa guddina guddaati oromoo baay'eetu wal ga'a kan ammoo dargaggeessa tokkicha nama of kennetu mul'isa nama of kennetu biyya lafaatti seenaa hojjete torban darbe yeroo gurguddooti biyya Ameerikaa kongiresii keessaa ba'anii simatanii waa'ee isaa dubbatanii miidiyaan garaagaraa itti yaa'ee yeroo inni gaaffii garaagaraa gaafatamu waa'ee saba keenya waa'ee biyya keenya waaqayyotu seenaa nu hojjetaa jira isaanii dubbadhu isa sin dubbattan caalaa waaqayyo lafa yaadaminii kaase ammas waaqayyo lafa yaadaminii kaase isa yaadne walitti hojii hojjechuu danda'a galanni ulfinni isaaf haa ta'u kanaaf abdii qabdu obboleessaaf abdii qabda obboleettiif abdii qabda sagaleen jireenyaa sagaleen wangeelaa kun garuu jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaatti hojjechuu akka danda'u waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru ameen mee hundumti keenya kaanee dhaabannee saba keenyaaf waaqayyoon kadhanna isa booda luba gara kanatti dhufanii eebbaan sagantaa kana nuu xumuru akkuma amala keenya saba keenya yaadatan akka turretti ammas daqiiqaa muraasa warra du'aa jiran warra hidhamaa jiran warra reebamaa jiran akkasii yaadattaniif han yeroo isinii kenna yaada keessan keessattis waaqayyo anarraas waan gaarii hojjechuu hin eega anis gitan jirutti lafan jirutti saba kootiif waan gochuun irraa eegamu gochuu akka hin danda'u waaqayyo na gargaari jedha fuula waaqayyo duratti akkasiin kadhattaniif han carraa isinii kenna daqiiqaa muraasa hafuudhaan hundumti keenya yaada gareeti.
سفلدرت وأيمين مكينيات يا واقعي فنودي السادة وأيمين أما سبكينيا وأيماتي سبكينيا السادة يا واقعي داري نتدربي سدفي أجيتشا ريبيتشا أيوما ساميتشا داري نتدربي رفي سمني كن داري دربي أكرت يا واقعي مننا ماذا كنت من سايت فدويكون أدلولا كمبرا لكي نما كمبرا بيرورا بيا كبتشورا فيمبالي لولا تبوباسر ماسي سات نانو سات مندرا سات مغالا سركيست اور مچو فيس أجيس كان نانو سنم بين كان سبا سنم بين كان سينا سبا سنم بين إننا قدّا أجيسا جرا قدّا كينا سلبسا جرا بيكا كينا فتحا جرا يا واقعي كناب قران كينا كم إرمياس قدّا إيسوس إرام فتشو سندن دي يا واقعي أتمنتين ديبنا أتمنتين إسترام فرنا إسا كيسا باني نبني أمس قران كينيا بياني كينيا أجدرا وردوني وردومن يا واقعيو إن كينيا إن لانا كران دمجاتي أتمنتين إرام فتشو دندينيا غرا سوا كينيا إلالي يا واقعيو غرا درققوتا كينيا إلالي غرا بيكتوتا كينيا غرا أبوتا كينيا فانوتا كينيا إلالي غرا بجولي كينيا إلالي يا واقعيو غرا ملي أريتما كنجرن من برمسا كيست نانون يا واقعيو غرا ملي قوتا كنجرو بديس نرقاجو أماتي نرقاجو إنرقتا يا واقعيو سيهود رتقيس نابدين كتنو أكتن نرقيس إنمنا أكتن إيبي كنتو إنمنا بيا واقعيو نغاسا ديبسا كارغتو إنمنا مقال يسوس كريستوسي تين كنتاكين ينو لغي كيسما بركنا موغوفتا وغاسا بكين نبي لفرت أغسي ساجت وريو كانو لغاودي دن هرانو لغي فتاجو واي إسا كميج على هران ميديان غراغرا وربيا جيسن غوتما بيا لفارات واي اورمو اساج واي مماتي شاري واي يا واغيركن رغاجو بيا لفافول درت ستنو مولي سغلن شيفاتا يالي كين نمت يا واقعي هجيك أتنمت غرغانتي هجت ترباندر بكنا كيسمو كرادر غيس كنا فايسا كان جرمو بيا لفارت سباب تيمول لفتي يرو بيا لفاميليوني لكام تاي إلى واي أرمو أجتنو بجيفت غلن نسيفاتو أرفن نسيفاتو أراكنا إيو ترقة يا واقعتو تكنو لاباتي نمني توكو يا واقعي تفتمو ميا قوتي تينو جتا نرقا قيسا كان ميا قوتي قران نسيفاتو هل رسمو سامني كين يرون إنو كانت والقو convention center واي توكما واي أركا والقبتشو واي ولي ودنا بتي وانقاري هجتشو واي قراغر ماسات النساء ديمو واي توكما سا قدسا ديمو ولي مريتشو دبتشو رت ولي قروا كان دندو يا واقعتي غرقا كان نديبو كان غرقر نباسو توكما كي كان بلسو توكوت توكو بدي كان براتي كان براسا سا كان جرو إرقان دينا نورا هبقا سامني كن يا واقعي سنوا إيقات فرني قبو إني هندما ولي بيكا بيلافا كيكي سنوتا بيلافا أول كنتاي سنوا أتفرنا ما تناني
abbaan keenya si saba kanaaf abbaa ta'e saba kanaaf obboleessa ta'e saba kanaaf geggeessaa ta'e saba kanaaf abbaa seeraa ta'e saba kanaaf ati falmi yaa Waaqayyo waan kana gootuuf galannee ulfinni siif haa ta'u nus immoo yaa Waaqayyo xinnummaa keenya otoo ilaalin tokko keenya lafa jirrutti akka nama Waaqayyo akka kiristaanaatti waan gaarii hojjechuu akka dandeenyu immoo ati nu gargaari satti nu jaallatti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesus Kristos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna ameen akka dhaabannee jirrutti lubii sagantaa keenya nootu Ya Abba keenya Waaqa kan jiraatu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa jaalalli kee Waaqa akka ta'e akka gosoota tasaafata kan gomuree keenya abbaa nuuf kennu nuti sagalee akka ni fakkaatu qormaata nu galchee amaan ishee mootummaan kan kee jiru kunis gadanis baroodhaan garaa keessa gara Waaqayyoo tol fudhadhaa eebbisaas fudhadhaa Waaqayyoo sinaa eebbisuu sinaa eebus Waaqayyoo fuula isaa siniif haa ibsuu sinitti isaa araaramu Waaqayyoo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu nagaa isaas siniif haa kennu maqaa Abbaatii fi Ilmaatti kanaaf qulqulluuttis ameen. Galanii ulfinni Waaqayyoo dhaabaa ta'u Waaqayyoo yeroo gaarii kenneeraa nutti dubbateera akkuma nutti dubbatee immoo baanee hojii Waaqayyoo hojjennaa akka Ermiyaas